Ashama argafuun akkam jirtu kabajamtoota hordoftoota keenya walabummaan neetwoorkii irraa oduu yeroo kanaaf qabnu qabannee dhiyaanneetu jirra amma matootii oduu. Lixa Oromiyaa Wallaggaa Bahaa Kiiramuutti maatii mana tokko waraana naannoo Amaaraan ajjeefamuun gabaafame. Haleellaa waraanni mootummaa Itoophiyaa irratti raawwataa jiru dura addunyaan akka dhaabbattu qabdu TPLF gaafate. Yuukeen Itoophiyaa keessatti haleellaan shororkeessummaa raawwatu mala jechuun akeekkachiiseera kanneen jedhan oduu yeroo kanaaf qabannee dhiyaannedha. Amma oduu bal'inaan. Lixa Oromiyaa Wallaggaa Bahaa Kiiramuutti maatiin mana tokko waraana naannoo Amaaraan ajjeefamuun gabaafame. Lixa Oromiyaa Wallaggaa Bahaa aanaa Kiiramuu magaalaa Harootti onkololeessa 11 bara 2021 የትኛውም ታጣቂ አንድ አማራ ሲገል 100 ጉምዝ እንገላለን። Waraanni naannoo Amaaraa tumsa waraana mootummaa naannichaa irraa argateen maatii nama tokko hedduu ajjeesuun himame. Akka odeeffannoo naannichaa argame jedhutti humni mootummaa naannoo Amaaraa haala baay'ee suukanneessaa ta'een uummata nagaa irratti haleellaa gaggeessaniin lubbuu namoota baay'ee darbeera. Ajjechaan kun kan raawwate irra jireessi meeshaa qara qabuun akka ta'es namoonni ijaan arganiiru. Albee fayyadamuun humnoonni naannoo Amaaraatii garasitti bobba'an akka bineensaatti jiraattota qalaniiru jechuun jiraattonni maddeen keenyaaf himaniiru. Ajjechaan raawwates miseensa maatii tokko keessaa namoota 17 irratti yoo ta'u, ollaadhuma sanaa namoota 7 irratti ajjechaa wal fakkaataan raawwateera. Walumatti namoonni 24 humnoota waraanaa naannoo Amaaraatiin qalamuun ajjeefamaniiru. Namni obbo Olaanii Simaa jedhaman haadha warraa isaanii fi ijoollee isaanii waliin warra qalamanii ajjeefaman keessaa akka ta'an odeeffannichi eereera. Hanga gabaasni kun qindaa'etti akka waraanaa duguuggaa sanyii saba Oromoo irratti gaggeeffamaa jiru kana baqachuuf namoonni 300 ol ta'an qe'ee isaanii irraa akka buqqa'anis gabaafameera. Haleellaa waraanni mootummaa Itoophiyaa irratti raawwataa jiru dura addunyaan akka dhaabbachuu qabdu TPLF gaafate. Waraana kaaba Itoophiyaa naannoo Tigraayii daraan babal'achuun haleellaan karaa hundaan humna waraanaa Itoophiyaatiin irratti raawwachaa akka jiru TPLF beeksifte. Ibsa gaafa onkololeessa 11 2021 baaseen akka hubachiisetti TPLF haleellaa waraanni mootummaa kallattii maraan irratti gaggeessaa jiru addunyaan akka balaaleffattuuf gaafate. Akka ibsa TPLFitti haleellaa waraanni mootummaa raawwataa jiru kan meeshaalee waraanaa gurguddaan deeggarame ta'uu ibsuudhaan jettiiwwanii fi diroonii dabalatee meeshaa gurguddaa fayyadamuun mootummaan Itoophiyaa haleelaa jiraachuu ibseera. Haleellaan raawwataa jiru isa jabaa ta'uu aangawoonni TPLF miidiyaalee addunyaa akka Associated Press fi Reuters timuun ni yaadatama. Haala waraanaa ammaa sana ilaalchisuun gama mootummaa Itoophiyaatiin hangammaatti ifatti kan dubbatame hin jiru. Haleellaan bifa adda addaan kaaba biyyattii tibbana eegaluu isaa miidiyaaleen gabaasaa jiran. Haleellaa kanaanis akka gabaasaaleen adda addaa jedhanitti uummanni meeshaa maleeyyiin miidhamaa jiru. Haleellaa humna qilleensaa irraa fi meeshaa gurguddaa fayyadamuun Itoophiyaa taasisaa jirti jedhame kana dhaabbileen gargaarsa namoomaas ifoomsanii jiru. Yuukeen Itoophiyaa keessatti haleellaan shororkeessummaa raawwatu mala jechuun akeekkachiiste. Yuukeen Itoophiyaa keessa iddoowwan waraanni itti gaggeeffamaa jirutti akka hin malle lammiilee ishee sirnaan akeekkachiifte. Itti dabaluunis haleellaan shororkeessummaa raawwatu mala jetteetti. Akeekkachiisni Biriiteen guddittii kun kan dhagahame wayita waraanni Itoophiyaa humnoota TPLF naannoo Amaaraa keessa jiran irratti haleellaa qindaa'aa ta'e raawwachuu eegaleera gabaasaaleen jedhan bahaa jiranittidha. Waajirri dhimma alaa fi biyyoota Commonwealth fi misoomaa akeekkachiisa baaseen guutummaa naannoo Tigraayitti imaluun balaa guddaa akka qabu akeekkachiiseera. Dhalattoonni Tigraay hidhaa fi dararaan buufata xiyyaaraa dabalatee bakkeewwan adda addaatti isaan mudachuu malas jetteetti. Shororkeessitoonni Itoophiyaa keessatti haleellaa raawwachuu yaaluu danda'u kan jedhe ibsi kun bakkeewwan namoonni itti heddummatan irraa akka gaafatan lammiilee UK akeekkachiifteetti. Akeekkachiisni gamtaan Biriiteen amma baaste kun Itoophiyaa bakkeewwan hedduutti imala kan dhorku yoo ta'u kanneen hafan immoo imala dirqamaa ta'e qofa kan eeyyamamudha jetteetti. Eessatti dhorkame kan jedhuuf guutummaa Tigraay akkasumas daangaa Tigraay naannoo Amaaraa fi Affaar waliin qabdu hanga kiiloomeetira 20 imaluun dhorkameera. Naannoo Amaaraa godinaalee akka Kaaba Walloo fi Wagmaamiraa guutummaatti godinaalee akka Kibba Walloo, Kaabaa fi Kibba Gondor immoo aanaalee waraanni keessa jirutti imaluun balaa qabaachuu mala jedhameera. Kutaalee biyyattii biroo naannoo Affaar, Gambeellaa fi Oromiyaa keessas bakkeewwan sosochii waraanaa jirutti gonkumaa imaluu dhorkamanii jiru. Oromiyaa keessatti guutummaa Wallagga Lixaa fi Wallagga Bahaa magaalaan Naqamtee hiramaniiru. Beenishaangul Gumuzii fi naannoo Somaalee keessas bakkeewwan dhorkaan irra kaa'amee jiru. Daangaa Itoophiyaa fi Sudaan akkasumas kan Sudaan Kibbaa waliin wal daangessitu kiiloomeetira 10 keessa imaluus Yuukeen lammiilee ishii dhorkitee jirti. Gama daangaa Keeniyaa fi Somaalaan naannoo Somaalii godinaalee Abdeerii fi Liiban keessa
hanga kiiloomeetira 100 socho'uus kan dhorkite yookiin bakkeewwan kanarraa afan hedduutti imala dirqama ta'e qofaaf hayyamtee jirti. Akeekkachiifni kun waraana kaaba Itoophiyaa baatilee 11f adeemaa jiru akkasumas walitti bu'iinsa kutaalee biyyattii biroo keessa jiru ka'umsa godhachuun kan bahedha. Humnoonni Tigraay mootummaan akka haaraatti aleellaa marsaa xumuraa meeshaa gurguddaan deeggarame akka eegale ibsuun ibsa baasaniiru. Waraana kanaan namoonni 400,000 ol ta'an haala beela hamaa fakkaatu keessa jiraachuu dhaabbanni mootummoota gamtoomanii baatii hagayyaa keessa akeekkachiisee ture. Kana malees namoonni miliyoona 2tti dhiyaatan qe'ee fi qabeenya isaanii irraa buqqa'uuf dirqamaniiru jechuun BBC'n balballoomseera. Egaan kabajamtoota hordoftoota keenya oduu yeroo kanaaf qabnu san gammaa ture. Qophiilee afaan waliin turtii gaarii jenna. Baga nagaan jiraattan. Yeroo darbe gaaffii tokko sin gaafadheen ture. Gaaffii sana irratti eeggan sin gaafadhe waa'ee Oromoo kana baay'ee itti dhiphattanii rakkattanii naa ibsaa turtani. Garuu Oromoon keenya dhoqqeedha jettani gaaf sana. Gaaf sana gaa akka jettan maa irraa kaatanii jettan mee waa tokko naa jechuu dandeessu? Namoonni biyya alaa jiran amma isaan kaanii maaliif akkas jedhanii nu arrabsanii mee waa'ee sanaaf haa ibsanii nuuf haa ibsan siniin jechaa jiru. Mee isinoo maal jettu mee sirratti? Mee naa ibsaame? Ibsuun kiyya kana akka ibsee wajjin mari'atanii dabiriin lama namicha kana ofirraa kuufnaa isin qarqarraa jedhanii mari'atanii mana isaatti maraga isaatirraa kaasanii baasanii hoggaa dhufee inni mana kiyya ga'u irraa dhokatanii irraa gananii waa mari'ate sun mukaan kan silaalesi andanyaan saagamaa keelloo hayduu raggaasa teesse Ginaan Taaddasa Kabbadaa Budunay singane deeman kunoo biyya xaqallalanii ofitti waraabbatan isin ati waraana kaasitti ergi jedhee addaan bittinneechanii reebanii waraana itti ajajanii gara bittinneechanii Oromoo keenya immoo tokkicha as bulu hin jenne as hoolu hin jenne fudhatanii manuma kiyya sanittu itti deemtan jenne kophaa isaanii ijoolleen tun afurii ijoollee tana akka gosa kiyyaati wajjin dhalanne isaan faana tokko Kabbadaa Budunay wajjiniin beekii dabal tulluu biqilaa dabadabanii ajjeesanii qabanii alam bakkaatti dhan. Oromoonumti? Qaba warra Oromooti qabeetti kenne ka dargiitti akkasitti kuni dhoqqee ta'uun isaanii biyyi Sidaamaa eenyutu ilmoo fi qabee qabsiisa Oromoo malee kanaafan dhoqqeedha jedhe. Dhoqqeen illee maaraga qabaa kooticha mana kiyyattu gammaaree jigsee mana narraa jigse isaan Oromoonu. Maaliif kan isaan akkas qabanii kennan maal argatan waan argatu qabu? Maal argatarree? Waa takkitti qalaa halleen kennineef qalaamatti qabe. Wannoon immoo kunoo lafti immoo abadu jedhanii badee miti. Izootaan nuu kennan gaha. Izootaan sunuu si harkaa bada jedhee Taaddasaa Birroo. Izootaan sunuu si harkaa badde. Daa'imni sunis waraanatti gara baddee ta'e hiratanii dhumti daa'ima tana guddisi haadhatu. Lafa sin barbaadin izootaa si kennerra taa'ii ta'e manattiin oo gubatte gaashii gubantiyya. Qorqorroo si ijaarraa jedhee narra beeratti na kufee ani daa'ima kiyya fudhadhee ka'ee galuun kiyya Oromoon dhoqqeedha jechuun kiyya kanarratti namni tokkichi galaan kennineef namni tokkichi bishaan ittiin kenne agabuu isaanii akka deemanitti qabanii dhaqanii qabsiisanitti kennanii kanaafan arrabse malee ani Oromoodha zariin kiyyaa amma nama Zawudolla kayamma dhibba guutuu gaa Oromoon natiin kiyya. Oromoo ta'uun Oromoo ta'anu odoo halkanii guyyaa gorsu lakkiniitii teechan nabdu lakki ijoollee teechan nabdu barri kun hamaadha namichi kun ofiin isin bitata ichi jedhanii horii qalanii dhiiga wal harkatti qabatanii waadaa godhanii gassatamanii kana gananii isa gananii dhaqanii qabanii itti kennanii qabsiisan. Eentu akkas jedha? Hundumtu? Egaa walii kakatanii? Eega, horii qalanii
hin cinneetti qalanii dhiiga harka waliitiin qabatanii singan walirraan dheechin wajjin duun eeboo fuddaa qawwee wal abdan muraatee fuddaa eeboo fuddaa wantaa fuddaa wantaa bitaddaa farda bitaddaa kaayin kaana jedhanii kaasanii mana isaaniitti baasanii Taaddasaa Birruu jirnaanii miti kabbadaa bulaa gajjaamaa ishee miti kuni kodineenii miti Hayiluun kana hundumaa maaraga isaaniis irraa kaasanii girgaan Taaddasaa jaagamaa keelloo gaas garagaree warri kun jarri kun namni kun Talguu Tasammaa waradaa Shinoo Taayyee Maammoo waradaa bargaa keecha kana qabatanii wal qabate si galabbaxuu fi wayyaa waraanatti ajaji jedheene dhaqee baachii goottii meeqa as garagaree jaraa wajjin kakate dhiiga qabate Mangistuudhaan jedhe ka Mangistuutti beeka garuu isaanuma wajjin kakate ka dura wajjin kakataniila isaan manaa yaase garagaree itti mee Mangistuu waraana galabbaxi itti gali keenya mana guggube mana kiyya torba gubatee meeggee akkasitti tan tulluu akkasitti tan bargaa goorooti tan birrattee goorooti warra kabbada hunkuut jarri sunkuut manni keenya sunkuut kanaan godhe Oromoodha kunoo kanaafan itti farade akkasitti asitti mee amma silaa Oromoon keenyuma kanatu deebisee duubatti diinatti wal hima malee namoonni warri kaan waluma faana mari'atanii qote bulaa isaanii keessa seenanii achumatti uummata isaanii barsiisanii sadarkaa guddaarraan gahani. Mee kana hoo akkamiin ilaaltu mee? Barataa tan biyya keenyatti tan barate moo? Kan isaan ilmuufaa barsiisan moo? Likkii qabaa? Dee harka kiyyaan daakee barsiisaa waggaa lamaan qallabee tamaarsisee biyya sanatti archiisee daandii makiinaa baasuu ka'ee mana tamaarii dhaabee kana hanqisanii kaaka'u har'allee laal Taaddasaa Birruu warri Salaalee sirba isaa galchee maqaa isaa footoo isaa kaasanii kana asumatti Oromoon keenya immoo kifilii addaan baafate kunoo footoo isaallee dhoksuu miti sirba isaallee galchanii miti kunoo raadiyoonittoon galchan wannoon Talguu Tasammaa waradaa Shinooti miti Taayyee Maammoo tan ajjeesanii fannisan obboleecha wajjin waradaa Adaa Bargahii moti kana wajjin fixanii kanaan hojjete jaagamaa keelloti hin jira ammayyuu dulloome tortoraan jira nyaata inni biyyeen isaa nyaattu. Injira amma? Jiraadhaan. Ofii isaati taa'ee nyaataa daa'ima keenya qalchiise. Namichis kunoo biyya ta'ee wajjin hin firan taane isaanii. Deemee fi keecha'ee. Kanaaf malee ani Oromoodha maqaa kiyyaane. Oromoorreen dhaladhee akkamitti dhala ofii qabanii qalchiisan jechaa dhafan. Dhugaadha. Meema amma Oromoo silaa waan baay'ee wal balleessee ture kanaan dura. Amma immoo dhaamsa akkamii dhaamtuuf mee Oromoodhaaf? Maal isaanii dhaamuure? Mee maal jettu maal gorsitu? Oromoodhaaf? Maal goone odeenu isaanuma taa'uu fi danda'atanii taa'u. Amma warri durattii fi warri jabana kanaa adda addummaa qabu. Akkaataa yaadanii fi akkaataa itti walii yaadan adda addummaa qabu warri bara durii sunii fi warri duratti dogoggoranii fi warri ammaa tokko miti. Tokko miti kaayee. Mee maal hawwitu mee Oromoodhaaf? Bicha gaa amma warra ammaa waa ittan galsa keessa isaanii beekanii waan isaan ta'an tamaaranii waan nama gaabbine jechuu waan isaan jedhan maal beeknaree gaanu magaalaan dhabduu ta'ee kunoo keessaasitti hafee wanna biyyi haasa'u maaltu beeka. Mee maal dhaamtu mee Oromoodhaaf? Maal dhaamtuuf? Eenyu fannaa malee? Ilmaan Oromootiif akkasumatti. Baaleen isaanii dhaama. Giddiin harka isaanii nyaadhaa akka harka namicha daa'ima kiyya qaleeti
giddiin harka isaaniitu dadhaba kiyyaa nyaadha. Mee gara fuulduraatti Oromoon otoo maal ta'e jaalattu? Anuma Oromoon garuu har'a gizeedha. Dhiigumti daa'ima keenyaa kunuu haramee daarri isaaniillee carqiin isaaniillee unkaan kaansilaadhiisi qawween ofii bitatanillee masaaraan mangistiin kenneefillee qullaa isaanii akkanatti qullaa irraa akka zarafanitti qullaa isaanii akka dhaqanii qalaman isaanitti odoo maaraqni isaanii tumnaa mul'ate anuu gurri kiyya dhaga'een assaaba qaba. Waanumti isaanii sun Oromoon kunoo kanaaf qalame. Oromoon kunoo namni kun nama quxuriitti tananani beeku nama 20 hin ta'an ijoolleen tuni tan Haayiluu wajjin dhumte. Tokkicha bichaa hidhanii wajjin geechinaan kuni qotatee bulaadha natu mi'a baachisatee fidee dhufe malee jedhee ofirraa hiikee deebisee dhanii. Isa achitti namni wajjin dhume baay'eedha. Unkaan nama wajjin dhume san silaa dhiisite hansaatu maaraqni akkuma qalleetti jedhee dhokatetti daarri isaan mul'an. Ganzamni isaa farankaa deemtan hin mul'an. Awwaalli isaan mul'an. Lafeen isaan mul'an. Maal olma kunan gaafatis mana mul'aman. Oduu immoo amma Oromoon kun ga'ee eega isaanii immoo waaqa dhiigni Oromoo iyyee mitiiriyam iyyee ka eega. Kunis awwaaluu malee haa ka'an hin jenne. Footoo isaanii fida nan kaasaa jedhee warrasee footoo illee kan akkam jiru kaasanii jiranii tokkollee ammas keessa jira ammaa raga qabu. Footoo inni kun isaaniiti? Footoo inni kun kan Haayiluu fa'i? Minatti himee eenyuudha isaan? As keessa hin jira tokko. Eenyuuni? Maqaa isaanii? ከግራ ወደ ቀኝ ሻለቃ መንግስቱ ካሶ isa kamidhan? Isa sanachaa? Kana? Inni sun eenyu itti aanee jiru? Shaambal Mangistuu Hayilamaariyaam. Shaambal Mangistuu Hayilamaariyaam. Isa kamiin immoo? Isa sana? Isa sana. Inni sunoo? Haayiluu Raggaasaa Shaambal. Isa kam? Akkatti wal faana ka'anii turan egaa wal faana hojjetan. Ela suura isaanii mucannaa dubbiste? Suurri isaanii wal bukkeetti kan isaan ka'antu jira. Mangistuu wajjin kan isaan wal faana ka'antu jira. Isaan hoggaa nagaatiin. Hoggaa nagaa san jedhanii daa'ima Mangistuun kun daa'ima Haayiluu quba qabsiisedhan. Egaa anna qabatu. Hoggaa nagaa wajjin ta'anii wajjin taphatu gaa'ee maali afeerra isaan raffisee ofii isaati deemee nyaata gara biraatitti nyaata dhangaaggaa isaan qorannee mitiire. Hoggaa saninni maqaan argannee mitiire hoggaa isaan qorannee ni ta'a. Hoggaa san isaan akka baree afeerra raffisee mursee rakkoo irratti sadaqanii ta'uu shoommatan isaanii. Garagalee ta'uu qalatee isaan nyaatee awwaalli isaanillee mul'anne bakka itti lafeen isaanillee darbame mul'anne akka awwaallaman kanatti hafuurra odoo mangistiin kun amma karakkaranii ta'uu Oromoon gaan durattiitii miti amma odoo namooma godhatanii namni keenya kun hundi dhume xaafatanii nama gaafas isaa wajjin deeme kanallee Saddasaa Birruu wajjin illee salaale keessatti gaafatanii wal qoratanii odoo gaafa mangistiin asitti ragaa gatuudhaaf yarra garuu ragaannee mitiire odoo hixaallee hin cabsanne malee nama keenya mana Oromoo naxaa baasuu ka'e Oromoo keenya akkuma duratti kuffisee hixaan amma nu kuffisu odoo jedhanii karakkaranii akkas shaggaan ta'u. Dhugaadhaan ta'a. Sirriidha. Meeyyuu kan isin gaafadhu amma namoonni isin beektan sinis baay'eetti reebamtanii itti adabamtanii itti waa'ee Oromoo kanatti inni kaan lubbuu isaatti dhabeera
mucaan keessa itti qalameera. Oromoodhaaf amma kana rakkatamee otoo jiru Oromoon sadarkaa tokkorra hin geenye amma ammaatti illee. Hin geenye maal Mee maal hawwitu mee kanaaf Oromoodhaaf akkamittiin maal haa ta'u mee kadhaa keessaniin illee. maal godhuree garuu jecha biyya asii baanee Baargamatti kun akka girmaan kana gaafuu danda'u. Asuma jiruu miti. Odoo ixaallee barbaaddatanii falmanii jarri kanas inni isaanii xinnoo kaf jedhee. Wanna akka godhan jedhan deegaan nu bira hin geenye malee. Maratanii footoo isaaniisis kaasanii maaraga isaaniisis kaasanii waan faranjii naanna'ee jiru kana waliin gaanii fidanii dambiin isaanii haa ka'u maaragni isaanii haa ka'u akka maaragni isaanii mul'atu godhu jennaan awwaaleedhaan namichi kun. Jettin godheetuma awwaaleedhaan innis awwaalame kuno hamma namaaf awwaale maaraga isaaniis illee awwaale namichi kun. Meeyyuu Taaddasaan Faayi Taaddasaan Birruufaa bara duratti Oromoon haa baratu jedhan ni ka'an sana waldaa wayii dhaabanii turan waldaa Maccaaftuu Lamaa jedhu. Waldaa sana keessatti akkamittiin hojjechaa turanii waa'ee isaa quba qabdu? Ani maa ittaan quba qabadee isa keessa hin beeku. Ani ammoo akka waldaa naqa nurraa fagoodha hin cinnee sanitti kakatu achitti walitti sabaa godhu achitti horii qalanii qaanee dhiiga warqaa waliin qabatanii Oromoo keenya kaafanna jedhanii. Waliin galnu jedhanii. Waliin gallu walirraan dheechinudha. Hin kana raadiyoonii bitaddaa jedheen ayiruu gaafa dura jabbii takkitti qaba attafaatiif bitaddaati gurguraati raadiyoonii bitaddaa hamaas gaarii raadiyoonii kanarraa dhageettu jedhee raadiyoonii san bitatanii hin kana akka irraan nu taana. Akka irraa nu taana hin kana hidhadhaa raadiyoonii keessatti illee isaan ofii kaasanii ofii waadaara isaanii tan baattatanii deemanillee taruma saamanii taruma wayyoo san dubbatanii gara fuulduraatitti oduu ifatti baanii wanni isaanii kun. Wanni isaanii garuu daa'imni isaatis amma kun tokko hangaftichi Teediroosii Ameerikaanii jira beekte. Ijoolleen lama immoo Jimma jirti. Isaan naannuma dhiyaan ofii nyaatu. Tamaaran hunduu tokko doktoriidha tokko wannoo kana dhane naannuma dhiyaan ofii nyaatu. Asittuu daanyaa kanatti na fidanii dhugaa tooyyaan qabaa na fidanii haati isaa kun haa xorotaa argattu daa'imaan naa qaxarattu tikseedhaan haa qaxarattu ijoolleen an dhiyaan ofiin nyaatti niitinis tan dhiyaan ofiin nyaatti deemte kun heerumatti haati isaa kun abbaan eegalee xorotaa haa argatu jedhanii xorotaa sanillee na dhoowwata boondii lama naa kenna. Warri goddanyaa isaa immoo warri as keessa hojjaa keessa jiran mee maqumti isaa waamamu kunneen ayiluu jennee waamnee ta'e boondii lamaan tanaasii kennina dhiyaaddoonanii. Oduman deemuu kunoo duratti girmaa sana fagii godhe inni deeme ammaani alamanii uffatte isaanii reefu dhabamee awwaalli dhabamee mirgi isaanii badee lafa lixee biyyi boongoo isa namne. Biyya Asmaraa isa namne biyya Ameerikaanii namne Jarmanii namne Suudanii isa namne kana hunda xaaree obaadee dalaalamii keessa taa'ee xaragee naxaa baasee oggaagaa kana mucaan mawdati tunu fixee nurraa galaadee matoola qaadanii amsala qaadanii kaatanii dhufanii kanatti naqanii harka mirgaa ugaana jedhu harka bitaatiin itti naannechee matarayyeessidha. Jara sallamaan ofirratti fixe dhaqarraa nooyikaa marsaaraa isaaniidha. Innis achumatti kufee achi mangistiitti iyyatanii boolla keechaa dhaqee mangistiin makiinadhaan roobbilaa fuudhee galeeni achitti kana keechaa baasanii as keessatti kun aangii tana keessatti hoo baasan
tunin citaa bitaadhaan haa hojjetan jedhani odoo bitaadhaan xaqqabamu qalatee nyaate mangistuutti geechee Oromoo kana nani beeku kana inni kunoo kan hunda xaaree kan hunda lafee mirgi isaa lafa lixee lafa lixee akkanumatti dhiigni isaa akka bishaan dhangala'ee lafa seenutti dhangala'ee lafa seene takkitti ifatti bahuu dadhabe wanni takkitti manni kiyyallee kan gubate wajjin hin qilletti nama naa ijaarullee dhabe ijoollee warra xixinnoon warri soddaa naa ijaarani. Jabaadhaa ka ulfaadhaa. Galatooma. Galatooma atu waaqni bakka xaarte si hafaa xaaru buddeen kee haa guddisu. Amiin. Buddeen kee haa guddatu. Amiin. Ol si haa oofu. Amiin. Bakka garaa keetiitiin ayyaanni odaanabee ayyaanni qarruu hawaasa waaqni qarruu hawaasa waaqni Oromoo waan barraadda barri gadaa ol si haa oofu bakka garaa keetiitiin si haa gahu. Amiin. Amiin jiraadhaa.